በሳውዲ በስራ ላይ የነበረው ኢትዮጵያዊ ላይ ጥቃት ያደረሰው ግለሰብ እንግዲህ በቁጥጥር ስር ውሏል። እንደምታውቁት እንግዲህ ይህ ቪዲዮ ሶሻል ሚዲያ ላይ ተለቆ ቫይራል ሆኖ ነበረ። በዚህም ከሳውዲ አረቢያ ኤምባሲ ጋር በመነጋገር ኢትዮጵያዊ ዜጋ ላይ ጥቃት ያደረሰው የሳውዲ ዜጋ የሆነው ይህ ግለሰብ እንግዲህ በአሁን ሰዓት በቁጥጥር ስር ውሏል። ይህ ጉዳይ ፍትህ እንዲያገኝ የበኩላቸው ሚና የተወጡት ብሬክስ ሀበሻዊና ታጠቅ ትልቅ ምስጋና ይገባቸዋል። Oduu gammachiisaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaal yuutuubii galatti jalatti argamtanii nagaa keessaniif haa wayyatu jecha egaa akkuma argaa jirtanii namticha kana biyya Saawud Arabiyaa keessatti jechuudha. Mucaa kana haala dabadabee mucaan kaameraa dhokfatee waraabee jechuudha. Isa dheengadda dabadabee namoota hedduun miidiyaan sagalee ta'anii fi namtichi qabamee to'annaa seeraa jala ooleetii jira. Baga gammaddanii dhugaa dubbachuu fi namni biraatillee akka irraa baratu jechuudha. Ijoollee keenyaa saqayyaa jiran Araboonni keessattuu urufa bara haasan keessatti dhugaa dubbachuu fi akkanatti dabadabee kanaaf akkuma argaa jirtanii hidhaa Israabeetii galeetii jira jechuudha. Namni biraatillee akka Arabni biraatillee akka irraa baratuuf namoonni immoo akka namtichi kun qabamu imbaasiin Saawud Arabiyaa dhugaa dubbachuuf baay'ee guddaa galatooma. Maaliif jennaani namni biraatirree akkanatti hin qeequ jechuudha beektanii. Adabbii cimaan itti kennamee mucaadhaaf illee kaffaltii qarshii akka kaffaluuf taasisanii jiru jechuudha. Namtichi kun yeroo duraa qarshiillee kaffalaa fi hin turre jechuudha. Damuusa kiyyarree naan kennu irraa muree naa kennaa sa'aatiin naan kennu akka bilbilanii mucaa gaafatanitti jechuudha. Akkasii mucaan immoo akka hojjetee of jijjiiru achi kanuma isa barahaa san keessaa baasuu fi kana itti ajaje jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi namtichi kun of miidhe malee waan mucaa kana miidhe hin qabu. Maaliif qarshiillee hin baasa, hidhaarlee hin gala. Mucaan garuu qarshiin kennamee fi akka Itoophiyaatti galu ni taasisu jechuudha. Carraa akkana mucaa waaqatu beektanii barahaa san aduu san awwaara san keessaa baasuudhaaf kana yaadee fi isiniin jechuun jaalladha. Waan akkasiitii namtichi mooraa abdichi hidhameetii jira, hidhaa jala oole. Yaa ta'u malee seerri amma akka duraati miti. Seerri Saawud Arabiyaa baay'ee tokko cimeetii jira isiniin jira. Akkuma qofaa seetiiti jaartiin qullaa lafaa kaatee jedhu. Akkuma qofa ijoollee keenyatti taphatanii akka barbaadan godhanii se'eetii itraa siqee kanatti tumee jechuudha uleedhanii. Kanaaf dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko na ajaa'ibe Kiristoosii. Maaliif jennaan namtichi kun akkanatti irraa siqee harreedhayyuu dhugaa dubbachuuf harreedhayyuu akkasittiin tumanii jechuudha. Harrumaayyuu nama dhiisatu yoo gaallis bade yoo qabeenyi isaatis bade seeraan gaafachiisa malee mucaa kana miidhuu hin qabu. Maaliif namni kadhatus maalis ta'u kaffaluu hin dhiisu jechuudha. Yookaan mucaa kana adabsiisudha malee ofii isaatii irraa siqee akka harreetitti nama akkanatti tumuu jechuun baay'ee ulfaataadha isiniin jedha. Kanaafiyyuu nama biraatirree akkanatti akka shawwadamne akka hin dabadabamne akka ukkaamsamfamtanii gabrummaa jala hin turre isinii jechuu barbaadatanii. Maaliif namtichi kun dhugaa dubbachuu fi waan isa miidhe itti fakkaate amma beektanii isa miidhana ajjeesa jedheetuma akkuma miila darbee mucaa anumta akkanaa kuni mucaa ajjeese bakka zara isaatti gatee hin beeku jedhee isas immoo waan itti qabame jechuudha. Akkasii ammas immoo kuni mucaa kana dhugaa dubbachuuf dullaa ammana ga'u kana dullaa gizee takka nama dhaanii nama wallaalchisan kanaan harka lamaan qabatee akkanatti mucaa miskiin tumee akkanatti tumee
mucaan kun dhugaa dubbachuu fi biyya oo'aa biyya awwaara beetuma xiqqoo tanaayyuu damoosuma xiqqoo tanaayyuu nuyuu seerannaa kenaa hin jiru naas taqayya guyyaa guyyaadhaan natti deebi'ee jedha mucaan dhugaa dubbachuuf innuyyuu dhuga kaayyoo waan qabuuf kaayyoo gara fuulduraa waan qabuuf tarii asit bakka wanumtu hunduyyuu hin darba jechaaf gadi jedhee akka takkaarreetitti tumamee isa wajjin hin jiraate jechuudha. Kanaaf silaa mucaa kana akkanatti reebuu hin qabu. Waanuma hundaafuyyuu mucaan kuni waan gaarii hojjeteef malee waaquma isaa awwaaraa fi qorraa fi aduu kana yeroo hunda dhugaa dubbachuuf namatti hin tamacha urufti. Baay'ee tokko nama dabbaraa jechuudha warreen urufaa argitan guyyaa takkaayyuu gaafa dhaqanii iddoo bashannanaa dhaqanii urufti kanaa kun baay'ee tokko namatti hin tolu nama wajjin kophaa ofii dhiisatu. Kanaaf waaqa isa jaallatetu kana godheefi jechuudha. Anna akkasii nama akkasitti ijoollee keenya gidirsaa tumaa jiru ammarree rabbiin yaa mirmatuu fi akkasiniin jedha obboloota koo baay'ee takka dhugaa dubbachuu fi yeroo ammaa kanatti beektanii deeguma akkana biyyi keenya akkana taate firree silaa mucaa kana akkattummoo hin qabu siniin jedha. So waan akkanitti kana fakkaataa mucaan kana tumee qabamee to'annaa seeraa jala oolee siniin jechuun jaaladha. Gin namoonni tokko beektanii madaamis ta'ee namtichumaas ta'ee kun akkanatti ofii isaaniitii ijoollee asaqayyaanii booda kisaaratti dhumaa jiru. Waan baay'ee nama jedhu dhugaa dubbachuuf asaqayyaan imimmaan in tura malee hin uraa akkuma jedhanii in tura malee wanni afu tokko hin jiru. Imimmaan nama kan nama boochisu yoomiyyuu taanan inuma bu'aa jechuudha. Kan nama boochise waan nama barbaadu kan humna namaa nyaatetuma osoo waasii hin godhin seenyu jedhu akkanatti numa bu'u. Allah akkasii isiniin jechuun jaaladha obboloota koo. Baga gammaddanii isiniin jechuun jaaladha. Baay'ee tokko dasna jedhee namicha kana qabamuusaa argeetoo jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee sagalee hin ta'u karumatti afaan waan akkanaa kuni yeroo hundi jechuudha. Dubartii isaa ta'uu dhiira isaa ta'uu bakkaan hin gahan amma garuu miidiyaan gurguddaan gaafa gadi ba'ee sagalee ta'eef ijoollee tanaaf qabamuun danda'eetii jira jechuudha. Anna akkasii waanuma hundaafiyyuu galata waaqayyoo qabameetii jira namtichi to'annaa seeraa jala oolee mucaan irree akka hojjetatee qarshii fudhatu kanaan hojjetatee akka biyya isaa keessatti of jiraachisu yookiin immoo awwaara fi aduu kana keessaa ba'u abdiin qaba. Akkasiniin jedha obboloota koo viidiyoon keenya guyyaa irraa kanuma fakkaata. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha. Wantoota akkanaa wantoota beektanii das nama jedhu wanta boru barumsa namaaf ta'a jedhanii yaadan tokko gaafa walii qoodan gaariidha. Maaliif jennaan wanumti hunduu beektanii wanni miidiyaa kanarra deemu waan sobaa waan bakka ni beektu miti. Akkasii turtii gaarii qabaadha.